Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB kun oduu isin dhageessuudha namoomsaa Dimaasuudha. Duulli boqonnaa inni xumuraa eegalamuu isaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed beeksisani. Raayyaan ittisa biyyaa duula marsaa isa xumuraa fi isa sadaffaa akka raawwatu ajaja kenneera jedhan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed. Mul'aa Saffaa Dabalasaa qindeesseerti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yeroon sa'aatii 72 aangawoonni TPLF fi loltoonni isaanii harka akka kennan kenname xumuramuu fi tarkaanfiin boqonnaa xumuraa lola Tigraay eegalamuu ibsan. Tarkaanfiin waraanaa mootummaan opereeshinii yookaan ammoo ergama seeraa kabachiisuutii jedhu kun boqonnaa xumuraa seenuun kan labsame wayitaa qondaaltonni olaanaa gamtaa Afrikaa 3 jaarsummaadhaaf Finfinnee galanitti. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa qondaaltonni kunneen jaarsummaadhaaf dhufuu jedhamuun oduu sobaati jechuun TPLF waliin mariin taasifamuu hin jiru jedhama. Lola hanga ammaatti gaggeeffameen Raayyaan ittisa biyyaa magaalota hedduu naannoo Tigraay keessa jiran to'annoo TPLF jalaa baasuu ibseera. Guyyoota 3 dura Raayyaan ittisa biyyaa magaalaa guddoo naannoo Tigraay to'achuuf itti marsee kan argamu ta'uu muummee ministeera Abiy ibsanii turani. Ibsa dilbata darbee kennaniinis aangawoonni TPLF fi loltoonni isaanii sa'aatii 72 keessatti waraana dhaabanii harka isaanii humnoota mootummaa federaalaaf akka kennan gaafatanii ture. Aangawoonni TPLF gama isaaniin mirga naannoo isaanii ofiin bulchuu kabachiisuuf hanga du'aatti akka falmatan ibsuun carraa harka kennuu muummeen ministeera Abiy kennanii fi kuffisaniiru. Har'a ganama yeroon sa'aatii 72 kenname xumuramuu kan ibsan muummeen ministeera Abiy Raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii isa xumuraa akka eegalu ajajni kennamuufis ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii boqonnaa isa sadaffaa fi isa dhumaa akka raawwatu ajajni kennameeraafis jedhan. Duula keenya kanaanis namoota nagaa fi eeggannoo guddaa taasisnas jedhu muummeen ministeera Abiy. UN dabalatee dhaabbileen idil addunyaa hedduun magaalaa jiraattonni walakkaa miiliyoonaa ol qabdu Maqaletti duulli gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa balaarra buusa yakki waraanaa akka hin raawwannes ni sodaachisa jechuunis yaaddoo isaanii ibsaa turani. Muummeen ministeera Abiy ibsa kennaniin dafqa lammiilee keenyaan kan ijaaramte magaalaa Maqaleerra miidhaa guddaan akka hin geenye wanti danda'amu hunduu ni godhama jedhan. Hambaalleen manneen amantaa kanneen tajaajila uummataa kennan dhaabbileen misoomaa fi manneen jireenyaa uummataa xiyyeeffannoo haleellaa akka hin taane eeggannoon gosa kamiyyuu ni taasifamas jedhaniiru. Yeroon sa'aatii 72 kan kenname kaayyoo lamaaf ta'uu kan himan muummeen ministeera Abiy inni jalqabaa naannichatti mootummaan kaayyoo olaantummaa seeraa kabachiisuu malee fedha waraanaa akka hin qabne beeksisuudha jedhan. Kan lammaffaan ammoo barfatees ta'u namni kaayyoon badii TPLF galee fi tokkollee yoo argame isa baraaruufis jedhan. Yeroo kennamee ture keessatti milishoonnii fi miseensonni humna addaa naannichaa kumaan lakkaa'aman raayyaa ittisa biyyaa fi harka kennaniirus jedhan. Duula isa dhumaa amma eegaluuf ibsame kanaanis walqabatee jiraattonni magaalaa Maqalee hidhannoo isaanii hiikkatanii xiyyeeffannoo haleellaa waraanaarraa fagaatanii eeggannoo barbaachisu akka godhanillee waamicha godhaniiru. Jiraattonni magaalittii badii qaqqabu xiqqeessuudhaaf miseensota TPLF qabuudhaaf tattaaffii taasifamu keessatti gahee isaanii bahachuu qabu jechuunis waamicha dhiyeessan. Raayyaan ittisa biyyaa dhaabbilee fi namoota nagaarratti miidhaa osoo hin geessisin hoggantoota TPLF seeratti dhiyeessuudhaaf mala isaan dandeessisu qopheesseeras jedhaniiru. Gabaasni kan BBC'ti. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa baatii waxabajjii anniisaa maddisiisuu marsaa jalqabaa akka eegalu ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan beeksisani. Dr. Injiinar Silashiin qorattootaa fi barattoota Yuunivarsiitii Yuunaayitid Kingdom waliin bakka barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii argamanitti damee misoomaa anniisaan Itoophiyaatti wantoota raawwataman ilaalchisuudhaan muuxannoo qaban qoodanii jiru. Ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaan hidha haaromsaa Itoophiyaa madda anniisaa meegaawaatii 5,150 maddisiisuun lammiilee fi humna elektirikaa dhiyeessuu akka danda'u ibsanii jiru. Kanaanis baatii waxabajjii madda anniisaa marsaa jalqabaa akka eegalu beeksisanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajiloota dhorkama dhimmoota lafaa fi lafaan wal qabatan irraa ka'ee ture 11/2013 irraa eegalee kaasuu isaa beeksiseera.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila dhimmoota lafaa fi lafaan wal qabatan ilaalchisee hagayyaa 20/2012 eegalee yeroo murteeffamee fi ittisuun isaa kan yaadatamudha. Bulchiinsi magaalichaa rakkoolee tajaajila dhimmoota lafaa fi lafaan wal qabatan irratti mul'atu furuudhaaf hojii qulqulleessuu gaggeessaa ture xumuruu isaa beeksisee jira. Dhimmoota kanneen irratti tajaajilli hawaasaaf akka hin laatamne dhorkamni kaa'amee ture. Sadaasa 11/2013 irraa eegalee kan ka'e ta'u bulchiinsi magaalichaa beeksisuu isaa ragaan waajjira sekireetariyaat pireesii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Oduuwwan biyya alaatiin ministeerri muummee Sudaan duraanii Saadiq Al-Mahdi sababii vaayirasii koronaan umrii isaanii ganna 84ffaatti addunyaa kanarraa boqotaniiru. Odeeffannoon firoottan isaanii irraa argame akka agarsiisutti Saadiq Al-Mahdiin yaala torbee 3 fi hospitaala United Arab Emirates keessatti isaaniif taasifamaa tureen booda lubbuun isaanii dabarte. Hanga bara 1989 fonqolchi mootummaa pireezidaantii Sudaan Omar Al-Bashiriin isaan irratti gaggeeffamutti ministeera muummee Sudaan karaa dimokiraatawaan filatamee biyya bulchaa ture akka ta'etu himama. Paartiin isaanii Ummaa jedhamu sirni awwaalcha isaanii Sudaan magaalaa Omdurmaan jedhamutti jimaata dhufuu akka raawwatu beeksisee jira. Giddugalli tumsa eegumsa naannoo Afrikaa Chaayinaa Beejingitti banamuun isaa ibsame. Giddugalli tumsaa fi hojiirra oolmaa misooma magariisa Afrikaa Chaayinaa Beejingitti kan inni baname. Giddugalichi karoora hanga bara faranjoota 2030 fi 2063tti kunuunsa naannoo misooma magariisaa fi misooma itti fufiinsaan qabame mirkaneessuuf ni gargaara jedhameera. Ministeera eegumsa naannoo Chaayinaa Hong Rongkii hariiroon Afrikaa fi Chaayinaan damichaan qaban naannoo jireenya dhala namaa fi mijataa ta'e uumuuf shoora olaanaa qaba jedhanii jiru. Chaayinaan biyyoota Afrikaa 5 waliin bara faranjoota 2015 irraa eegalee naannoo magaalaatti faalama naannoo fi bishaanii ittisuu irratti waliin hojjechuuf waliigaltee irra ga'uu eeranii jiru. To'annoo bulchiinsa eegumsa naannoo fi faalama bishaanii irratti lammiileen Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa 900 leenjii fudhachuu Hong Rongkiin ibsanii jiru. CGTNtu gabaase. Yuugaandaatti namni siyaasaa abbootii seeraan gowwaa jedhee hidhame. Manni murtii waliigalaa Yuugaandaa namni siyaasaa biyyattii pireezidaantummaaf of qopheessaa turan abbootii seeraa biyyattiin gowwoota ga'umsa hin qabne jechuun isaaniin hidhaan irratti murtaa'ee jira. Akka gabaasa miidiyaalee biyyattiitti namni Ivaan Saamu'eel Seebaduukaa jedhaman kabaja mana murtii sarbuun hidhaa waggaa 3 adabamanii jiru. Abbaan seeraa Alfoonsee Owinyi Dooloo qeeqni abbootii seeraa irratti dhiyaatu dhugaa fi haqummaa qabaachuu qaba darbees ammoo mirga kaanii sarbuu hin qabu jedhanii jiru. Oduu gama ispoortiidhaan oduu gaddaa dhaga'ameen taphataan sarara fuulduraa fi leenjisaa garee biyyaalessaa Arjentiinaa kan ture Diego Maradona umrii waggaa 60ffaa isaatti boqochuunsaa dhaga'amee jira. Maradoonaan dhibee onnee tasaan lubbuunsaa darbeera jedhame. Seenaa kubbaa miilaa keessatti taphataa beekamaa kan ture Maradoonaan bara 1986tti Arjentiinaan waancaa addunyaa injifattee dursaa garichaa tureera. Sana booda taphoota ciccimoo adda addaa agarsiisuun itti fufee kilaboota Barceloonaa fi Naapoli taphatee jira. Maradoonaan taphoota Arjentiinaaf taphate 91 irratti gooliiwwan 34 lakkoofsisuu danda'eera. Arjentiinaan du'a goota kubbaa miilaa addunyaaf gumaachitee fi guyyoota gaddaa biyyaalessaa 3 labsitee jirti. Guyyoota 3 kanaaf reeffi Maradoonaa teessoo mootummaa biyyattii Kaasaa Roosadaa jedhamuun beekamu keessa ta'ee namni dhaqee gadda isaa akka ibsatu godhama jedhameera. Taphataan Juventus fi Portugal Ronaldoon yookaan ammoo kan Barcelona fi Argentina Messiin dinqisiifannaa akka isaa argachuu haa hafuutii hin abjataniyyuu jedheera hiriyaan Maradoonaa tokko. Maradoonaan mana isaa magaalaa Buenos Aires bakka Tigre jedhamutti argamu keessatti kan boqote yoo ta'u reeffi isaa qorannoodhaaf gara mana yaalaa geeffamee jira. Egaan daawwattoota FIB oduuwwan keessan kana turanii qophiileen kaan itti fufuu walumaan haa daawwannu.